Gara jabummaa nama tokko namni akkatti garaa walitti jabaatu baay'ee nama gaddisiisa. Akkamitti akka kana jireenya arra darbu yookaan jireenya muraasa lafa kanarra jiraannuuf jennee akkamitti dhalli namaa akkatti garaa walitti jabaatu naaf hin galle. Baay'ee nama gaddisiisa. Nagaan dagannee obboloota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kooti. Isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qabaan. Obboleettiin keessan Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa ijoolleen keenya biyya ormaa biyya bakkee jirtan yeroo baay'ee irra deddeebiin kun raawwataa jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya maallaqa isaanii jaallatanii ijoolleen onlaayiniidhaan nama jaallatanii jaalallee isaanitti maallaqa erganii gaafa nyaataman lubbuu isaanii dabarsu jechuudha. Yookaan immoo jaallatanii ka'anii gaafa inni irratti kan nama biraa fuudhe isa ishee dhiisee nama biraa fuudhe lubbuu isaanii dabarsu jechuudha. Garaa guutuu waan jaallataniif jechuudha isaan. Kanaafuu nama kamuu onlaayinii yookaan gaa'ila maatiin hin beekne jaallachuun baay'ee ulfaata. Bakka gaa'ila maatiin hin beekne yookaan gaa'ila onlaayinii irraa jaallachuun baay'ee ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif yeroo baay'ee irra deddeebiin kun ta'a jechuudha. Ijoollee baay'eetu lubbuu isaanii galaafata. Sababa kanaan onlaayiniidhaan wal baranii gaafa inni irratti fuudhe yookaan gaafa inni qabeenya ishii nyaate dafqa ishii bara baay'ee ishiin kushinaa arabaa keessa teessee dafqa ishii lolaastee dergitee inni gaafa isa nyaatee dafqa ishii san nyaatee ishee dhiisu ishee lubbuu ishee as deebitee lubbuu ishii galaafatti. Yoo inni irratti fuudhes lubbuu ishii galaafattas deebite. Kanaafuu jaalala onlaayinii irraa of eegaan siniin jedhaa. Yeroo baay'een raawwata waan ta'eef wanti kuni kan akkasii Waaqayyo namallee haa oolchu. Nama garaa akkatti walitti jabaatu Waaqayyo namaa oolchu dhugaa dubbachuufi. Egaa mucayyoon suuraa irratti argitan kuni jechuudha. Biyya Dubaay jiraatti. Jaalallee ishii kanaan wal bartee onlaayiniidhaan jechuudha. Yeroo baay'ee wal faana haasa'aa turanii. Isa booda inni Itoophiyaa jiraata. Gara keen dhufaa jedheen. Gara keen dhufa gaafa jedhuun isheen immoo eeshette garaa guutuu waan jaallattee jirtuuf nama kana waan amantee jirtuuf tolee jettee mana ishii gurgurteetu isa ofitti fudhattee jechuudha. Bakka jirtutti jaalallee ishii kana mana ishii gurgurtee ofitti fudhattee gaafa mana tokko jiraachuu jalqaban qoricha waan hin fayyadamneef ishiin jaalala garaa guutuu isa jaallatte waan ta'eef inni immoo irra keessa jaallate waan ta'eef inni kan har'aaf yookaan faayidaa ishee har'aatiif jedheetu yookaan baratti dabarfachuuf jedheetu kan ishee jaallate malee kan boruuf miti kan hamma dhumaa miti jechuudha. Irra keessa jaallate yeroo itti dabarfachuuf gara ishii dhaquuf jecha jechuudha. Ishiin garuu garaa guutuu waan isa jaallattee jirtuuf waan isa amantee jirtuuf qabeenya ishiis gurgurtee ofitti fudhattee amma immoo safaana jiraatte otoo qoricha hin fayyadamiin. Gaafa otoo qoricha hin fayyadamiin qoricha hin fudhatiin isa faana jiraattu daa'imni garaatti uumame. Isa booda inni haadha waan ta'e biyya sanaa waan godhu hin qabu zimuma jedhe gaafa biyya sana keessa babbaree jedhu gaafa ulfi sun ji'a 4-7 akkas guutu qoricha fideef kana fayyadamii ulfichi haa ba'u jedheen. Ishiin garuu waan isa faana jiraachuu barbaaddeef waan cubbuu sodaatteef dhala sana lakkii cubbuu nutti ta'a haa guddattuuti kanan fayyadamuu gaarii miti cubbuu nutti ta'a jettee qoricha san diddee jechuudha. Ishiin nama kana amantee jirti garaa guutuu nama kanaaf bakka nama naa ta'a nama jaalala abbaa manaa gaarii yookaan jaalallee gaarii naaf ta'a jetteetu ishiin hin amante waan ta'eef qabeenya ishiis dhabdee gurgurtee isa fiddee har'a immoo ilmoo kana lakkiin baasnu cubbuudha waan ta'eef eeggii ta'e immoo tuttureera waan ta'eef haa dhalatu jettee qoricha inni fideef sana diddee jechuudha. Isa booda guyyaa ulfi sun guddatee nagumaan mana qorichaa deemtee hiikamtee inni aayidii hin qabu. Isheen hiikamtee kaateet mucaa ishii godhattee kaateet ji'a tokkoon booda jechuudha. Mucaa ishii fudhattee gara biyyaa galtee jechuudha. Inni garuu dura kan goomse mucaa yoo biyya galtu maatiin koo dhufee si fudhataa maatii koo si simataa jedhanii afaan hin goomse jechuudha. Wayyaa ishii hin fudhanne ishiin jechuudha. Gara biyyaa galte mucaa ishii fudhatte. Isa booda gaafa ishiin gara biyyaa galtu
inni torban tokkoon booda bilookii ishee godhe jechuudha. Jaalala irra keessaa jaalala yookaan maatiin hin beekne jaalalli onlaayinii kanuma faayidaansa. Isa booda ishiin maatii isheerraa sababa isaa adda baate jechuudha. Maatii isheerraa sababa isaa adda baate qabeenya ishii dhabdee mana ishii dhabdee isa gurgurtee isa fiddee har'a immoo ofirraa geggeesse gaafa isheen mucaa godhatte biyyatti gashee bilookii ishee godhe jechuudha. Gara jabina akkasii namaa oolchu. Jaalala onlaayinii akkasii faayidaan isaa bu'aan isaa kanuma. Kanaaf ijoolleen keenya kun nama kamiifuu barumsa hin ta'a. Namni kamiyyuu barumsa hin ta'a ijoolleen biyya ormaa jirtan. Kanaafuu kushinaa arabaa keessa dhaabbattanii dafqa keessan lolaastanii dafqa keessanii adagaa meeqa beela meeqa ifata meeqa argitanii dafqa keessa fiddanii jaalala jaallattanii kaatanii onlaayiniidhaan yookaan dafqa keessan isarratti hin ergiinaa. Yoo ergitan immoo bakka hin amaniinaa nama kamuu namaniinaa dhugaa dubbachuuf. Kanaafi mucaan kuni biyya Dubaayis mana akkamii qabdii jedhama. Ishiin lubbuu ishii darbeerraa boqottee jirti jechuudha. Maatiin isheellee hin beekamu jedhamaara baay'ee nama gaddisiisa. Nama kanaaf jettee maatii ishii irraa adda baatee qabeenya ishii gurgurtee ofitti waan fiddee jechuudha. Namni kun sababa nama kanaa lubbuu ishii galaafattee baay'ee nama gaddisiisa. Maal idaa qabdi? Dhala ishii sana hin guddifattu eeggii ta'e itti kadhattullee maaltu lubbuu ishii baasisa ishee dhiiraaf jettee jechuudha. Kanaaf waaqayyo sinaa oolchu kun barumsa nama kamiifuu ta'a akka kootti dhugaa dubbachuuf. Kanaaf obboloota koo jaalala onlaayinii irraa bakka hin amanamu jechuudha. Garuu namni kun naaf hin galle. Dubartii jechuun haadha ofiiti. Gama biraatiin obboleettii ofiiti. Haadha manaa ofiiti jechuudha. Kanaaf gara jabeenya akka kanaa dubartii irratti raawwachuun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Inni jaalala ishee lafa kanarraaf jedhee kana godhe ishee goomsee bara dabarfachuuf kana godhe. Isheen garuu kana hin beekne gaafa kana hundaa geessu jechuudha. Har'a lubbuu ishii galaafattee boqottee jirti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Akka ishiin galteen akka ishiin biyya geesseen bilookii ishee godhe sadarkaa kanaan ga'ee jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya kun yoo isinitti of eeggadhaa dura. Kun immoo yoo isinitti dhufe yoo ilmoos godhatanii yoo inni isin dhiises lubbuu keessan hin balleessinaa. Yoo dafqa keessan nyaates lubbuu keessan hin balleessinaa. Dafqa keessan boru argachuu dandeessu. Hojjettanii argachuu dandeessu jijjiiramtanii. Garuu yoo lubbuu keessan balleessitan homaa gatii hin qabu. Maatii keessaniif yaada, haadha keessan, abbaa keessaniif yaada. Kanaafuu daftanii murtoo ofirratti fudhatina. Waaqayyo immoo sinaa eegu. Kun nama kamiifuu dhugaa dubbachuuf barumsa hin ta'a. Nama hin amaniina. Nama jaalladhaa malee hin amaniina. Sintu amma jaallattan beeka malee amma namni sun sin jaallatu hin beektanii. Kanaaf yoo kun sinitti dhufe lubbuu keessan hin balleessinaa siniin jedhaa. Of eeguun immoo dirqama barbaachisaadha. Jaalala onlaayinii irraa yookaan gaa'ila maatiin hin beekne bu'aan isaa kana. Kanaaf waaqayyo sinaa eegu. Irraa sinis of eegaa. Kun dhaamsa obbolummaatii nama gaddisiisa. Barumsa nama kamiifuu hin ta'a dhugaa dubbachuuf. Kunii jechuudha. Waa'ee micoo kanarratti raawwate barumsa nama kamiifuu hin ta'a. Kanaaf of eegaa siniin jedha. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti nagaan naaf tura. Mana kana ammoo subscribe, like, share naaf godhaa na jajjabeessaa siniin jedha.